السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتك أني قال كم بتنجاني أرانتنا كسمة كلنا توبي في أبسطك إنه أصلا برجعني ما سلامتا هايسني جاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تفرد دفتو تلاقي كم نجاني قبل بيان قبل نجرت نسيم جنا نجاي كمنا عرّ بسمة تاني سيم يعني جرا سلام رايسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا دعوتو تخيني كم جرتو نجاي كيسني فيانا نتي نجاي كمنا الحمد لله جرتو إسلس بقل في جرتني سنين. channel كونو channel هراوا subscribe برارا. تبلي ستربس أين؟ لا ونرى كلام بان. أصلا بالله جبنتو. اوكي. كناف غابة تونيج فرو كلني ما في فينا كم شيء تلاقي في فينا غرغرة ما في فينا تفي غرغرة ما في فينا تفي ما قالوا تقدر تبيعها مالي في فينا وانا تجارة مالي وانا تجيب مالي فينا ونينا جارة لكن فينا نكون مقالات فينا شو أكثر روميا كيسا مقالات يجتورا أكثر بيا نمني إنتي أولدي مملي إرادة جتيه بيا نمني ودلغتي يوجراتي إنتي قدتو يو نما يعني جرين ما فو بيا مريتورا بيا تقدودا بيا هندر عدوان تاتي نمني مجرات شوفدا لما فارتي وان سجل بيسا خير تنمو ونينا وجب بيسا سادي دمي أفو مبود شروبا كنا ما تنابر مالي يروبرا اوكي يروبرا اول اوكي اوبر والله ايوه عمت روبات يجو عمت روبات مالي بريد نيو كيس جراتن بدينا خيتي فويو يادچو ارمالين باسي برمالين فدا ارمالين بودي برمالين بودا يادا akkasumas jechuun warreen biyya adda addaa irraa dhufan saayil boottan keenya hiriyoottan keenya warra si bira dhufullee biyya Dirreedawaa Hararii yoo jiraatte dhuftee taqabbaluuf ni ulfaatichirra yoommoo kan as jiraattu taate si dawwalanis ati chal jettee tun taaksii ta'e qabatte nama san bira dhaquu dandeessa nama adda addaa harkachuu dandeessa nama illee Finfinnee yoo jiraatte si harkachuu danda'a jechuudha magaalaan Finfinnee tanaaf garaagarummaa hedduu takka qabdi saniif naa taate akkasiin jira. اوكي اوبسامتيو اوبسان غافي فيني سرتي كوتا جرا لا فيني كوبنا جرا انا موغا كنتيبا فيني تشون انا يا سوبراتلا اسمع نبرادا كنتيبا فيني اما درو حجرني بيسس ني كنتيبا كاينيسا انا تو ساوند شوماتو كان ديردا جرو سنا شوما كان هرر جرو شوما غروما تنهر هررتي سيدا شوموديم دلا كيسانا غلو سيدا شوموديم اوبسامو تشو انغو كاينت انغو نغرتي لا خلنا تجرا بيته غرو لالتي كنا مي لا انترجري ديسيسن كنني تركمانتي كسيده لالتين بك كرتي سادو غرو يسن غانو مانتنا ان كان بيته بيتا اما خواجين جرني مي وانا سنجته في بوده دغيسني مي اوبسات تكنو ويلكم جايز تولي اني انغو تنجر جرو اي تانغو تمتي انغو كو بوده تانغو دا بوده دبست اما غراغرو مغرتي مغالوتا biyya keenya Oromiyaa guutuu keessaa akkasuma koolii galaatti jechuudha magaalaa ati jaalattu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hawaasa illee deemtee mire? Dhugaa dubbachuuf akka Itoophiyaatti magaalaan ani akka kiyyaatti akka natti tolu ani jaaladhu tokkoffaarratti hawaasa. Hawaasa irratti tokkoffaadha. Garuu jireenyaaf bikkiniin barbaadu hojiidhaafis tanaa taatu. waan gartee an barbaadu is keessatti godhuudhaaf tanaa taatu Finfinnee jireenyaaf taneen barbaadu jechuudha. Bashannanaa fi injoo itti godhuudhaaf tanaa taatu immoo hawaasa. Maaliif Finfinnee jireenyaaf jaaladhe Finfinnee magaalaa guddittiidha. Akkuma beekamu biyya hundatti namni magaalaa guddittii keessa gala. Finfinnee jireenyaaf taati keessattuu amma fakkeenyaaf garaagarummaa magaalaa baadiyyaa biraatii fi Finfinnee fakkeenyaaf Dirreedawaa fi Finfinnee garaagarummaa ishee akka kiyyaatti yoon fudhe yoo laalee Finfinnee keessatti dalagachuun beeka. Si galee maaliif hojiin xiyya qilleensarra waan taate as keessaatu hojiidhaaf sirriitti naan hojjeta. As keessa waan hojjedheen itti gartee jijjiirama fiduu danda'a. Garuu yoon Dirreedawaa deeme si ka'ee bakka manuma keessa taa'u jechuudha. Gidaaruma namaa jala taa'u jechuudha. Hojii takka ittiin beeku jechuudha.
Kanamu bakka beeku qabam. Waan itti beekte fire waan bartee fi Aswaanin baree fi hojiin tee hojii qilleensarraa waan taateef fakkeenyaaf waniin hojjedhu namoota faa biyya alaatti erguu nama alaa dhufe faa simachuu keessummeessuu kana hojiin asitti qaba jechuudha. Garuu yoon asii kee dira dhawaa dhaqee nama kamiin simadha reportii achitti qubatu nama kamiin biyya alaa argachirra namni asii ka dhufu ka Arsii jiru ka Jimmaa jiru ka Wallagga jiru bakka adda addaa as dhufu Finfinnee tanarraa deema jechuu hundi sigalee ka biyya alaarraa is gad dhufuus jalqaba bakki inni dhufu Finfinnee tanatti bu'u kana waan taateef iddoo gartee hojiidhaa iddoo jireenyaa Finfinnee tanaan godhu bakka biraatti yoo amma baadiyyaa fa'aa jiraachuu ni fedha keessa deddeemu garuu hojii qaba namni tokko jiraachuudhaaf dirqama hojii qabaachuu qaba waan gartee ittiin sossootu akka ittiin jiraatu argachuu qaba jechuudha sigalee achiif galiin harka ture baadiyyaa fi kana keessa yoo deemte yoo aannan fa'aa dhugudeetuma deema fa'aa. Ispoortii gooti malee ispoortiin hin jirtu. Akkas yoo taate malee jibbee mitini hojiidhaaf naaf hin hojjetu sanii fi garaagarummaan na biratti kan hojjetu. Wanni Finfinnee garuu hawaasa maaliif jalatare hawaasaan jaladhate. Hawaasa dhugaa dubbachuuf yeroo takka qafaan dhaqe hawaasaa sanii dhaqe yeroo takkaan dhaqe yeroo takkatti immoo ajaa'iba natti tokkoffaa wanni magaalaa sana irraa jaaladheef namoonni magaalaa san keessa jiraatu namaaf yaadan nama kabajan sammuu qaban. Ni yaadan jechuudha. Si galee warra bal'isee yaadu. Kabajaa akkaataan isaan itti simatan adda. Tokkoffaan kana. Inni lammaffaa qulqullina magaalaa sanii. Meegan. Magaalaan san yoo namni hawaasaa dhaqee beekoo jiraate magaalaan gartee akka malee eessaan dhaqee dhiiroo Dubaay dhaqee jette. Karaan isaanii bal'aadha. Magariisa ni eegamti qulqullina qabdi bakka bareeddu. Baay'inaan kaachi keessa agartu immoo faranjoota uummata gartee alaa dhufe kan isa biyya biraatiin jiraa'u jettu. Ati dheeyitee jirta. Inni lammaffaa kana inni sadaffaan bishaaniitu jira. Haroo jechuudha. Achirraa qurxummii jira. Qurxummii isaan akka malee mi'aawa. Qurxummii jira yeroo jalqabaatiif achitti nyaadha. Jirasa. Kottu qurxummii jiraa nyaadhu naan jee hiriyaa kiyya kan waliin deemne san akkamitti qurxummiin jiraa nyaadhu ni ajaa'iba qurxummii nyaadhu jeetiin ajaa'iba. Eegana barbareen tokkottee nyaadda eegana giseen laalu ajaa'iba natti jechuudha yaa isa. Gorora annarraa yaa yoo yaadamu. Akkasii achi keessatti bashannanaa jira magaalaa bareedduudha haalli qilleensa bakka sanis hedduu namatti tola tokkoffaa kanaaf hin kenneef akka Itoophiyaatti tokkoffaa magaalaa an jaaladhu hawaasa. Hawaasaatti. Itoophiyaa keessatti magaalaan garuu baay'ee naaf taatu filadha jechuudha jiraachuudhaaf magaalaa guddoo Finfinnee Oromiyaadha jechuudha tanii filadha jechuudha. Maaliif hojjetas? Inni hawaasatti agalu baafala. Laanillee achuma nuumatti malee ittiin galu Finfinnee. Laa bashannanaaf hin fedha jireenyaaf miti. Garuu jireenyaaf illee ta'e bashanaaf ta'e magaalaan gartee akkaan filatu jechuudha. Magaalaan Finfinnee gartee number 1 dha. Maaliif hojjame qilleensi siidhaa jechuudha. Giddu galeessa. Yeroo hundi giddu galeessa. Nama hunda wajjin gartee wal qunnamuu dandeessa. Bakka gartee istiraatejiidha. Keessattuu gartee galii qabaannaan yoo gartee galii qabaatte baay'ee ariifadha jechuudha Finfinnee jiraachuun. Amma dirqaa keenya dirqaa deemte qilleensi yeroo tokko oowwaa bakka hafuuras cita dirqaa deemte jechuudha. Hawaasaallee dhaqateen jira bareeddu hawaasa maaliif bakka gartee turistiidhaati bakka daawwannaa gartee jalqaba lafa jalaan ijaaranii jiran hawaasa jechuudha. Akkasuma gartee bakka gartee namni bakka daawwannaa jira bishaan qabdisi magariisa baay'inaanii saniif malee asirratti ani gama kiyyaan Finfinneedhaan filadhaa itti aansee immoo hawaasaan akkuma jettee magaalota keessaa jechuudha magaalota Itoophiyaa keessaa tokkoffaa Finfinnee lammaffaan immoo hawaasa itti aansee hoo eessa Dirredhawaa. Dirredhawaalee baay'ee bareeddu Dirredhawaa maal ta'e tola beektaa ogummallee osoo qabdu gartee uummata achiitu gartee si tola keessa fiidee yeroo naannootu uummanni achii gartee shariin qaban waan san gartee ta'u shariin qabanii si tolan jechuudha. Obsa akkas jedhee immoo maaliif? Nuti maali?
Mata kan lain yang malin tu. Hangga sultan aja tu maratu itu kan nak macam je ya. Hai. Obsa kana tukume wajib segamu. Lagi tu malin nama diri jam tu. Obsa kata ayo tak ada yang tak ceri. La enda udis. Lalu tu. Amma kau isu saya nak dapat dutai ya. Saya nasi anggo hasil saya. Anggo hasil. Ayo wajib. Wajib ya. Aku sih anis kamu jamet magala ini yang filadena tu lah magala ऐसे तो सब बिया kan ande awasan dem Amas magalang baru itu mas malah beta ada malam baru tu lah obi tu lah nama baru tu lah ini sisi akan nama tu lah ni obi ti jirenya fille dila sakka finne kali tu batu le jirenya nama jirata namni baru tu anja hasil le asona jirra garu video kun garte hero jalqabatif asira gadi fama kanaf galato masin jala sin kabanya YouTube kana subscribe godada namonni jabeesada asuma yaada biraan lee qobatan comment jala barreessadha waan biraa waan isin dilaynu hedduu jiraachuu akkasuma gartee inshallah rabbi biiznaa taala waa hedduu jira namoonni gartee biyya alaarraa dhuftan biyya awurooppaa ta'e biyya hundarraa dhuftan jechuudha yoo gartee daayirektii nu qunnamtan haala gaariidhaan isin keessummeessina bakka gaarii isin garsiifna gartee akka hamtuu isin geenye kabajaadhaan amantummaadhaan isin keessummeessina nu qunnamuu dandeessina jechuudha. Amma kun illee magaalaa barsiifna jirra yoo ani jiraanne isin jirti rakkoon qabu. Obsaan immoo ni jirra yeroo hundaa'u nu qunnamuu dandeessanii obsaan biraa dabalata. Akkasii warri gartee YouTube kana faaree taatan YouTube kana subscribe godha mee guyyaa tokko keessatti meeqaan akka geessan isin laalla bakka hundatti share godha isinillee nulleen share ni goona akkasii nageen nuuf tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageen nuuf tura. Bye.